Dhugaa waaqa rifeensi koo baay'ee tokko yabbuudha. Qallaalillee illaa fulaala rifeensa koo. Rifeensi koo baay'ee tokko laafa dhugaa waaqa jechuudha. Nargamanti. Yabbina isaallee jechuudha. Laafina isaa dhugaa waaqa baay'ee tokko laafa. Yabbina isaa immoo akkuma isin argartan kuna. Ashama harka fuunee hordoftoota YouTube channel koo akkam jirtu nagaa keessanii ambaaya nagaa kooti galata waaqayyoo armo video biraatii walitti deebinee jirra hanga dhuma video kootti na waliin turaan siniin jira YouTube koo subscribe like comment gochuu hin dagatina armo maalin qabadhee dhufe seetanii rifeensa keessa warroota sinjala caccabuu fi warroota rifeensi keessan sinjala jabaata jechuudha amma ijoollee baay'een filaanu keessan seenuu rifeensi keenya nu jala caccabaa rifeensi keenya hin buqqaa jettu dibata akkamii akkasin dibatanaani waan hin fayyadamu hundasaa isinitti argisiisa shaampuulee taana maaliin akka miiccu amma dhuma viidiyoo kootti nafaana turaan siniin jedha. Akkuma argartan ani shampoo kanan fayyadama kunoo kanaaf kan amma kunillee dhumee jira asittiin dabali jechuudha walitti makeetan shampoo dhugaa waaqa jechuudha shampoon kun baay'ee bareeda kana fayyadama ilaala shampuusa kunoo dubbifama barreeffama isaanitti fakkaata kanan fayyadama dhugaa waaqa baay'ee tokko bareeda kana fayyadamaan sini jira kunoo kanallee ani kana walitti makeetan kana lachanan fayyadama madaamii konnaa bite jechuudha kana inna kun baay'ee tokko bareeda dhugaa waaqa jechuudha kana deebisee finnan amma sanyuma akkasiin abitiin jedhen kanallee walitti makee jechuudha kun amma dhumeera asittan naqe kun amma gimmaasha jira baay'ee tokko bareeda shampoo kana fayyadamaa rifeensa keessan baay'ee tokko laaffisa dhugaa achi immoo qibaatii immoo dibata akkamii akkan dibadhu kuno Vatika kun immoo baby oil ishi as keessa immoo maaltu jira yoo jettanii mul'ata maaltu jira seetan qurunfudii jira qurunfudii ani kana sadaa walitti makeen dibadha isa yoo jalatti immoo qurunfudii naqee jechuudha kun wala qurunfudiin as keessa jira baay'ee tokko rifeensa bareeda dhugaa waaqa qurunfudii callaa itti naqxanii akkasittiin keessa taa'e argartu kattiin dibattu jechuudha kunoo Vatikaan illee baay'ee tokko bareeda dhugaa waaqa kun amma dhumee jira iyyuu hin jiru kun dhumee jira kunoo ganaan bita jechuudha argitanii kana qofa miti baay'ee tokko fayyadama dhugaa waaqa kunuulla kunillee keessa fixeen jira qurunfudii callaa keessa jira akkuma argartan sirriitti argisiisadhee waan hin dibadhu kun dhumee jira ishee kana qofa taate asii jechuudha kana fuudheen asitti naqee baby oil xiqqoo tokko keessatti naafee ture asitti naqee qurunfudii jalatti naqee isaan booda immoo guyyaa lama wayii tursiiseen akka dibachuuf naa tolutti asitti naqadhe kun azzalallee qurunfudii callaa jira akkuma argartan qurunfudii callaa mul'ata natti fakkaata qurunfudii callaa akkasitti akka dibachuun naa ta'ata itti walakkaa taate jechuudha akkamittiin dibadhe seetan amma rifeensa koo argartan dhugaa waaqa rifeensi koo baay'ee tokko yabbuudha qallaalillee illaa fulaala rifeensa koo rifeensi koo baay'ee tokko laafa dhugaa waaqa jechuudha nargamanti yabbina isaallee jechuudha laafina isaa dhugaa waaqa baay'ee tokko laafa yabbina isaa immoo akkuma isin argartan kuna kana fakkaatan siniin jedha akkamittiin akka qibaatii immoo walakkaa isaatti dibu amma dhumaatti na ilaala keessuma warroota rifeensi keessan sinjala caccabu warroota rifeensi keessan injabaata fa'aa jettu namoonni tokko rifeensi keenya injabaata maal dibannaa jettu intinillee dibadhaa isinitti argisiiseera reengaddaa
Talbaan baay'ee tokko rifeensa bareedaa dhugaa waaqa talbaallee fayyadama rifeensa keessan. Yoo talbaan immoo mana madaamin jiru ta'e muuzii bilchaataa isaa jettanii unqulaalii lama yookaan tokko akkuma rifeensa keessanitti yookaan unqulaalii lamaa fi yoo rifeensi keessan dheeraa ta'e yoo buute unqulaalii lamaaf muuzii bilchaataa isa tokko ana akka kanatti dibadhachuudha. Isaan booda dibattanii kaatanii sa'aatii 2 yookaan sa'aatii 3 ofirra tursiistu. Argaartumti amma akkamitti dibadha qibaatii jechuudha. Kun rifeensa qocaafisaati. Baay'ee mul'atu. Caafii isaallee akkattiin dibadha. Dabaleen diba. Kuni Vatikaa fi beebii olee asitti naqe.